ramadaana eegallee jirra akkasuma guyyaan isaas saffisaan darbaa jira haa ta'u garuu akkamitti deemaa jirra karoora ni qabdanii karoorri koompaasii jireenyaa ta'uu hoo meeqa keenyaatu hubata hedduun namaa ji'a ramadaanaa hamilee hangana hin jaamneen guutamee eegala qur'aanarraa hagananiin qara salaata jama'aa hundaniin salaata haala kanaaniin jireenya kiyya ka ramadaana boodaa jijjiira jechuudhaan itti seena garuu immoo osoo fixuufuu miti niihuu hin walakkeessine waan dura jaansan hanqatanii dhumarratti yeroo isaanii qisaasofitaniif gaabban mee irraa waan salphaa tokko garuu kan hedduu isin gargaaruun isinitti hima waaniin isinitti himu kana aadeeffattan taanaan badhaasa ji'a kanaatiis guddifattaniiti daldala tirfii malee kasaaraa hin qabne ji'a kana keessa itti argattan na waliin turaa. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نموني قرين رمضان بودا إيماني إساني قدتي جريني إساني ججيرما قرين إمو أكما رمضان كان قوتو يرو إساني قوانيتي تدقهما نموت لمان كان جدوتي مالتو غراغرما وميتني يادن غراغرما نساني برسيفة يوكا خلورا قويا يوكان إمو عادفنا قباتشو في قباتشو دبودا عادفنا ستي مودي مكنا يوك قباتي سيكوندين يرو تيتي توكو انجرا دي تنجنة أرغتو سيفتاتي يوك قباتشو واتي أمو يرون تي osoo ati ni ragin dhumteeti booddee ishee nuita mi'a immoo wantoota adeeffachuu qabnu tokko tokkoon isinitti himana hordofaa tokkoffaa salaata subhii dura waan godhuu qabnu milkaa'inni guyyaa keenya yeroo tanarraa eegala milkaa'inni ramadaana keenyaatiis yeruma tanarraa eegala yeroo subhii duraa tana yoo xiqqaate waan sadii godhuu qabna inni tokko tahajjuda yookaan salaata halkanii rakaa lamallee taatu salaati hanga itti salaatte daqiiqaa lamallee salaata hee badhaasa rabbi biraa argattu lakkoofitee fixuu hin dandeessu beeku inni lammaffaa suhuura yookaan hiraaba nyaachuu qabna osoo bishaan dhugullee ta'e sababni isaa immoo ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hiraaba nyaadhaa hiraaba keessa barakaatu jiraan hunjee inni sadaffaa du'aa'ii humna qabdu daqiiqaa tokkoofis ta'u godhadhu du'aa'ii khushuu'a qabdu sababni isaa yeroon tun yeroo akkaan du'aa'iin gabrichaa itti qeebalamtu waan taateefi subhii dura wantoota sadeen kanaan guyyaa keessan eegalaa eegasii wantoota sadeen kana ammoo aadaa godhadhaa itti fufaa yeroon itti aanu yookaan ammoo yeroon inni lammaffaadhaa subhii fi baha aduu jidduudha yeroon kun yeroo barakaati obboleessa kiyya subhii booda gara hirriibaa hin fiigini meewwan sadeeniin sitti himu kana godhi inni jalqabaa subhii booda quraana qara'i even fuula lamaa yoo ta'e sumaaf ida'amaa deemaa beeki inni lammaffaa zikrii ganamaa qara'i kana gochuudhaan zikriidhaan iftiisuu baradhu jechuudha inni sadaffaa hanga aduun ol baatu turii san booda rakaa lama salaati ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam kijee namni salaata subhii jamaan salaatee hanga aduun ol baatu zikriidhaan achuma turee san booda rakaa lama salaate sawabni isaa akka nama hajjii fi umraa godhetti lakkaawamaaf jee daqiiqaa 20 keessatti sawaba hajjii fi umraa argattee itti fayyadamuu dhabuun aadamaleedha beeki yeroon itti aanu eega aduun baate guyyaa guutuu waan godhuu qabnu obboleessoo guyyaa kee bilaash ifirraa hin balleessin arraba kee waa sadii hin biizii godhi tokko hanga dandeesse quraana qara'i salaata hunda booda fuuluma shan yoo qaraate ramadaana kana quraana guutuu akka gabbuusuu dandeessu ni beektaa eeyyeen ramadaana kana quraana guutuu gabbuusuu dandeessa jechuudha lammaffaa zikrii godhi سبحان الله الحمد لله الله أكبر جاي ذكرين تون الرجال ذكري ونيتي إني صدفة صدقاء فندو رمضان خنا كيسا إذن كرهين تكاكل في جنة التيمبنا توكسيتا دون بيتا إيين كرهي تكاليتو أتين تفتين ولما قالتي قويا كيسا وان سدين كان آداء قدتشو قبدا يرون اتيانتو يرو فترة درا يوخا فترة درا جرتو سني يرون تون يرو أكان دوائن قبلتشا اتقابلمتو yeroo warqii garuu ilmi namaa hedduun irraa dagate jechuudha ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam kijee du'aa'iin gabrichi soomana qabu tokko osoo hin furin dura godhe gad hin deebituu jee mee yeroo tana keessa waa sadeen tana godhi tokko du'aa'ii khushuu'a qabdu godhadhu mee rabbii kee waan barbaadde gaafadhu inni lammaffaa nama biraatiif dhiifama godhime kun osoo hin faxarin onnee yookaan qalbii qulqulleessuudhaaf si gargaara inni sadaffaa kaati yeroo tana keessa gootu soomana kee timiraan yoo isa dhabde ammoo bishaaniin hiikkadhu kanaatu sunnaa ergamaa rabbiiti egaa walumaa galatti haftira dura waan kana aadaa godhachuu qabna jechuudha yeroon inni shanaffaa fi inni itti aanu magriibaa fi ishaa'ii booda laal namoonni hedduun faxara booda yeroo isaanii balleessanii beeki ati garuu sanii miti beeki faxara booda waa sadeen kana godhi tokkoffaa ishaa'ii fi taraawii salaati rakaa 23 yoo dadhabdees rakaa 11 hin dadhabdu waanuma irraa dandeessi salaati inni lammaffaa san booda galii quraan hanga tokko qara'i quraanni kun ramadaana keessa bu'e waan ta'eef isa filannoo jalqabaa taasifadhu himilkooyta inni sadaffaa itti aansi osoo hin rafne istighfaara godhi istighfaara baay'isuu qabda guyyaa hunda rabbi irraa dhiifama gaafachuu qabda jechuudha walumaa galatti wantoota shananiin sitti hime kana yoo aadaa godhatte dhuma ramadaana keetii yoo xiqqaate waa sadii hin jijjiiramta inni tokkoffaan rabbitti dhiyaatuu keetu sitti dhaga'ama kana jechuun nama rabbitti dhiyaate taatee argamta jechuudha inni lammaffaa wanni ati argattu
quraana qara'uu aadaa godhatta kun immoo akka ati milkootuuf si gargaara inni sadaffaa gara amantiitiin jijjiirama guddaa sirratti mul'ata kana jechuun imaanni kee ka durirra jijjiiramee argita jechuudha dhumarratti guyyootiin ramadaanaa kun saffisa ajaa'ibaatiin fiigaa jiran ati immoo wantoota shanan saniin ramadaanaa kee milkii gootamu akkanumatti ramadaana sirra dabree hongoytaa ka jedhu filannoon kan keeti viidiyoon tun yoo sitti tolte namoota biraatis akka dhaqqabduuf laayik sheerii fi sabskiraayib godhaa yaada keessan ammoo koomenti jala naaf kaayaa haga viidiyoo biraatii walitti deebinuu nagahaan nuuf tura wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu